አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም मतलब गारब अलमान जे वाले पियानो जे मारे inni natti feete kunoo manan taa'u nyaata natti fidu barbarreen fidu nyaata boqqolloon fidu ani ijoollee maala nyaachisa ijoollee wajjin rakkadheen jedhe malee rakkadhee ayyo aizo amma kunoo da'uudha jedhee garaana dhukkuba dugdana dhukkuba garaana dhukkuba garaatti waan nyaanne inni manan taa'u nugaa kunoo rabbi kun Garantis garagari. Waa fuudhaa gadi jettee waa fuudhaa ol jedhaame naamini dalgis. Naannoo imala mana keessaa. Mana keessa naannaa dalgis. Dalgis imala sirriitti. Garaa kee qabadhu. Ilaa garaa siisoo dhuguma fakkaatu. Si ulfama dhufuma dhugaa namichi. Si dhuguma. Maal kun inni malee inni manan taa'u bishaan natti waraabu bishaan natti fidu nyaata natti fidu ijoollee hojii rakkadheen kunoo dugdina dhukkuba. Harka koo rabbisee haabus tokkoon keetiin harka kiyya rabbisee haabus. Hojii jaraa ifaan ifatti uummataaf akkana fuulduree kee yaa'u. Feemansummaa fooloo kumni 200 birkiidha. Gaafan aan hojii hojjedhu Oromoodhaaf jarattiin kun qoyme namni mandaraa ollaan jara beekaa rabbeedhi hin beekaanii? Wallahi hin beeku. Maaltu beeku? Ilaalime gaafa yaa Oromoo gaafa ana beektanu jaratti jechuudha madda akka giftariitti akka tiktorii cimaatti of ilaaltu kun ollaan jara olla maqaa warra jara wallahi hin beekanu maammeedhaan nan diiga jedhan biyyan diiga iisi karaabuu jalee nama 5-10 miti nama maqaa uummata Oromootiin asii jechuudhaan wal ijaartee akka baala gummaa hojjettu anumaaf dhiisin jedhee dhuguma immoo laali. Final asaadhumaa immoo wanta sitti immoo galatoomiyaatii invite na gootee onnee koo irraa jechuudhaan gubaan qabu waan na gaafatteef. Ammas immoo nanna qammaan tokko gaafa nama yaada kee ibsachuu keetiin galatoomii ani dhugaa yaada akkanaa namni hedduun miira kanaa keessa jiraachuu haddan argee anis akkuma kee kanatti miira keessa jiraachuu badhaamitti amma jaratti mahayi dhaggeeffadhu jaratti mahayimii kanaa waliin yoon amma gabba'ee viidiyoo irratti hojjedhe hin hinaafe jedhu ilaalsi galee hin hinaafe naan jedhu darajaa koo gabbuusuudha maqaa jaraa waamuun si galee jaraaf abdii kennuudha garuu gaafan tiinga godhu maqaa jaraa waamuun ana feemansii ona gochuu malee ummata amma maal beektaa jarri laa giiftarii amma fakkeenyaaf gaafa galanu giiftarii jajjabaa malee namni jara biratti taap godhu abaaboo kennu onnee kennu jara biratti fudhataman qabu jara nama leenca ergu mee yeroo wal waamanu mee ilaalime nama tokkoon galchina amman dubbii kofitutti gaafa wal galchuun gastii irratti gaafa galchan ani immoo takkaa yaa Oromoo kottaa akkanaa godhaan jedha yoo qaxxaamu ta'es kunoo rifeensa ofirraa ciree quba ofirraa qeensa ofirraa ciree fiffite falamee qaadha giddiidhaan nuuf barsiisaa jiraman giddiidhaan na dhiibaa yeroo malee akkasitti ilaana. Jara qofa beekamaan tiktookiin kan jaraati uummanni kan jaraati kan Oromoof bo'u kan jaraati laa ilaaha illallah shira jira laa ilaaha illallah siistamii jira dhaggeeffadhu laa ilaaha illallah marzummaa jira wayyoo waanan jaraanatti qopheesse innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun gaafa asii gaditti ba'u summa wallaahi isiinis ta'ee gareensiis ta'ee tiktokii irratti miti እንጃ ዱንያ ረት ይራችሁ እዚህ አላህ አለ በጣም የሚገርምና የሚያሳዝን ደግሞ ስታይል ጀራትን እንደ ሙጀረት መከነን ዲሰሚ አያስፈልጉም እንጂ ዳጤም ጋፈለ ኮብሰቶ ኮበሬሱ ሉፌራ ባንዱን ጎና እንጂ ላ ኮሜንት ደጋፊ ጀራቲካ ጎዋ ወልቀ በመቲ ወልጌም ኩኖ ባንዱን ጎዱ ፌራ እንተኒ እንዱ ፌራ እንገልቺን ጀዱ yoonol galees baasi namni baasiin jedhani ilaalaan haadha qofa laa mana kee irratti kan innan hin bahin malee takka yaada koo nan ficisiisanu baasiin jedhaman baasii mucaa kan maa inni rakkoon konkoo jedheetanii gaafan xiinxalu lakkaa jechuudhaan gaaraa hanga godaatti mubee faamilii Oro faamilii luk muudii jira asli faamilii
garee qaba. Amma wanti guddaan wanta hojjetamaa jiru inni guddaan Mubaarikiin yoo dhuguma jaallattani yaabaleessu. Mucaa hoolaa kana jechuudhaan ilaa akka hoolaa jechuudhaan finyoo itti galchanii fudhatanii yoo barbaadan jabeenya yoo barbaadan rakasaan gurguru jarri. Wallahi isa dhugumaan siin jedha. Kaleessa jechuudhaan namni mana isaatii dhaqe tokko guutuunis ituu danda'anii jechuudhaan iimeelii sana isaatii sana fudhatanii ituu nyaachuutu malee summa wallahi namni isaaf yaadu hin jiru. Walumaaf hin yaadannu yaabaleessu haqqeen sitti himaa. Tokkittiinis nafichisiisi. Mucaan inni gowwaan hoolaan kun immoo rabbiin sila hoolaa godhe kalqe yookaan qalannee foon isaa nyaataa hin jirru yookaan waa hojjetee innaan jechuudha misuma hojjetaa jiru irraa jechuudha waa argannee sila kaalsiis qayyarataa hin jirru. Namni obboleessaa hin taane Oromoof taaya Oromo. Takkaa takkitti mee Mubaarik warri koo deenyaan kunoo. Kottu Samir. Kottu adda gudii sii baasa. Gudii kansaa. Akka maatii tasitti ma. Mucaa jechuudhaan fakkeessaa ta'ee sammuu isaa rakkoo qabaatee Allahu alam. Hin dhufa takka warri koo deesseenan adraa kottu eebbisiin jedhin. Asliin dhufee makiinaa sii diimtuu erge. Fuwaad Ahmad ko tokko Ameerikaa irraa dhufee jechuudhaan mootariidhaan miila na cabse. Mubaarik kottu an keessanii naasaa jedhe akka mangistii dhaqa. Laayifii irratti naa waliin hin seenanu. Naa waliin qarratsamu koo waraabamanii poostu waan godhamanuuf fuulli kun fuula jalaadha. Abbaa abdii isa maraataa sanii gastii irratti guyyaa tokko qofa 100 kennee Mubaarak. Kalee abbaan abdii sun 40 isa tokkuma 40 kenne. Mashee. Mubaarak Mashee. Hello. Pirezidaantii sirgii dubbisu jiranii. Meeqa kenneef abbaa abdiin natti himi. Guyyaa tokko qofa gastii irratti 100 kenneef san dura yoo xiqqaate 100 ol kenneef. Yaa obboleessa dhaggeeffadhu Mubaarik kanaaf jechuudhaan summa wallahi guyyaa tokko leencanaa kennu isaa dogongore sana booda bultii 4 moo 5 leencanaa kennitu malee naan jedhe. Anta akka akkaataa leencatti baasan hin beeku. Isa birrii tiiktookii jechuudhaan takkaa farankaa tokko argadheen beeku nan kayyaname tuun jedhe maal jettu Oromo. Inamantu ammaa isaa kennitu disitti be. Takkaa farankaa tokko argadheen beeku. Namatti amanee birrii naa ergi walitti naa qabi jedhee kenneen birrii koo sana hundayyuu nan nyaata beetu hin jedhe naman taatamma. Ni namanne pirezidaantii. Laalime. Kun amma gudii nama gudii miti. Sila itu jaratti dhaggeeffadhu itu jaratti kana taate sila qiyaamaan bulee tiktokii irratti. Wallahi. Maammeen namaa hokkana obsa qabu birra qayyiranyi mine. Sii galee alhamdulillah rabbil alamin ilmi namaa fayyadamu eenyuyyuu abbaan fedhe. Ammas immoo wanti nama ajaa'ibu mucaa gowwaan kun ila dhaggeeffadhu 100 achi jaallatamuudha jedhee kenna. Achi dhaqee leenca 3-4 kenna. Achi dhaqee leenca 5 kenna. Fakkeessaa dhaqa. Sii galee in fakkeessa ka. Takkaa jechuudha. Takka wallahi sii jedha. Takkaa anaaf jechuudha walaa isaa walaa obboleettii isaa. Takkaa guyyaanaan dhufu sana wala asliin leenca kenne jedhamnaan fiigaa dhufee leenca kenne. Asliin na biratti galata guddaa qaba. Ammas mucaan kuni kan harka isaa argate ammas immoo amma maal godha maal beektaa tartiibaan ilaalama mana isaa irratti Oromoo galateeffachuu dhiisanii maal godhaa yeroo beektaa amma gaafa akkanaa tapha jira gaafa akkanaa geemii jira ana yaa obboleessoo mee rabbi jedhe Oromoo keessaa maqaa naa dha'iiti nama akkanaa akkanaatu giiftii maammeedhaa kennee dhinaa lakkaa'i. Mee namoota giiftara koo mokottaati ilaala dhaqaati viidiyoo keessa ilaalaa 100 jechuun anaaf isan gaafa maraadhee rifeensa intalaa walii Idriisii waliin argachuu maal ani koo ilaaleen boo'u malee akka nama inaasa'u malee ilmi namaa rabbitu beeka sii galee ilma namaa jechuudhaan dhaggeeffadhu ilma namaa macarrashaa namaa rabbiin akkasiin wal balleessitu sunan beeka tiktokii kanarra jaratti nama garee ijaarrattee hadha maqaa shaneetiin walii shanee gargaarraa meeshaa bitamaa minaan jedhan giiftaroonni jarri biyya alaa adda addaa jira migarmi siistamiin jira siistamii miti qamariin jira aboo parsantii 70 baddaa deema jedhama parsantiin 10 akkas sooba kijiba wal ijaaranii jechuudhaan akkasitti muudii walitti qabachuu yoo ta'e malee wanti biraan jiru yaa rabbaleessoo ananaafa kennu miti garuu yoo kennes awwala jechuudhaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam waan tokko jedhan maal jedhan awwala jechuudhaan kadhati gargaartu fira keeti sii galee amma fakkeenyaaf maatii keenya keessa akka carraa ta'e miskiinni ana miskinummaan kan koo immoo rabbiin jechuudhaan addii kana yookaan waa biraanatti uumame osoo hin taane bakka
akkuma kan namaa waliin waan hin jiraadhuuf sooshaal miidiyaan sooshaal laayifii waan hin jiraadhuuf ummataa waliin rakkina intiniis hin qabu. Sitti mira amma wanaa isan hojjedhe na ergennaan qo'e borinsii ergaatuuniif taansii ergaa jedhu hunda hawwatame nama. Eenyuun si dhawwate to'ette garuu nafannifta malee sitti ni moon garuu abbaan of beeka. Yoo rabbiin sodaate ammas hin kenna yoo barbaade hin kennu. Hin himadhu garuu wallaahi hin himadhu. Walaa rabbittuun kennadhu yoo qabaate naafa kennu yoo hin qabaannes yoo na dhowwachuu barbaade illee afootu lillaan jedhaan maammee Igale. Angaruu jechuudhaan mubaarikiin dursa jechuudhaan argaan jira mamma fatanaadha jedhee isatti beekaa akkasi jedhee beekaa dhufanii jechuudhaan wii obboleessatti naaf akkasi yeroo jedhanu beekaan dhiise. Kaleessa jechuudhaan gadamaa amma galgalaatti jechuudhaan kan piroomoot godhaafii ture ana. Kaleessa mana abbaa abdiitti dhaqeen daqiiqaa 20 tafa. Namoota 6,000 jira. Taappi miilee nama galchaa guddoo bilbileera abbaa abdii. Bilbileera mubaarik dhufaa irrannaan lakkoofsa tokko barreessee naan galche. Abbaa abdii maal godha artan jedheen. Mucaan tumti buujaleen sun jechuudha nama ta'e. Ajaa'iba. Maal taatennaan ayi jedhe. Mubaarik dhufee shaaworii galaa jedha. Soba mubaarik laayifii irra jira. Kunoo mubaarikitti bilbileera jedha. Wallaahi laaziim mubaarik inna sana laayifii irra jira. Siigale. Inni ija isaa diimatee dhufee maaliif akka ta'e beektu garuu. Meeqa fadhaa mubaarikiin namoonni itti dhiyaatan. Garuu kan akkana godhe gowwummaa isaati. Kan akkana godhe hoolummaa isaati. Ishoo jedhaan immoo. Takkaa jechuudhaan haqqii obboleessaatu neegin warri kan koo jechuudha isaaf obboleettidha. Mucaan kan koo mucaa isaati. Maal ta'eoo? Ani wantan mucaa isaatiin ituma galata ta'ellee mee mucaa kanaaf jechuudha waan godhu rabbeedha kun ilaala miskiina ilaala jireenya keenya kanaa ilaala. Kun ilaala warri koo kun mucaan koo kun ilaala birbisiinuu waliin uffatee ciisa. Mee rabbii jedhi mucaa kanaaf jedhu mucuma sabiyyii kanaaf ituma jechuudhaan fo'aa godhamee fataa jedhama leenca malee mootorii tokko caalaa. Bakka adda addaatti jaallatamu jedhee wayyoo hayi. Wallahi العظيم يا mucaa ittiin umamalanii ammas sadii afur jedhameera manuma isaarratti himameela. Isaarratti tapha sadii afurtu jira. Artistii keenya beekamaa kunoo akkas ta'e nam jedheetti bobboo leenci lama argameera. Caalu wallahi. Anasi abaaboon qabu. Hin ta'u soba kan fakkeessuuti. Inni kun isa sobaati. Yoo gargaaru ta'e awwala miskiinni manatti gargaarama. Sigalee namni kumni lama achitti gargaaramaadha. Mana obbo Abdiitti gastii irra taa'ee isuma kennetti isuma deengaddaa gaa isuma argite sana. Sigalee. Mucaan fira keeti meeqa kan beela'ee waa tokko hin qabne dhukkufate meeqa jira gadi baasu fira obboleessa mubaarik hadda 100 jechuudhaan gastii irratti kenne yeroo jedhamu firri isaa dhiigni kan isaa dhukkufatee barandaarra jira ituun isiniin jedhee gudii jettanuu adda mubaarik jechuun nama akkanaati. Dhaqee Oromoon waraabee fi laayifii irra dhufee namni bira akka kadhatuu fi kanaan ni barbaadu. 100 jechuudha mituu namni gargaaramu dursu jiru rabbiin biraa isaa jiriitti argatu. Rabbiin biraa is kan galatatti argatu. Namni jechuudhaan kan harka ol qabee eebbisuun awwala yeroo maatii gargaartu. Ana miti kan jedhe rasuula rabbiiti. Ashrafal khalq. Sigalee. Ashrafal khalqutu isaan tokkana jedhe. Sigalee. Hindu fani mubeeko lubbuu isaanuu kenna inni jedhama. Leenci ergameera. Mubeeko ijaaramanii dhufu nama 5 6 taane. Yookaan beekaa nama sanaa waliin walitti naqanii namni 5 propagaandaa hojjetu. Dhiisi Zimbay Mubaarik maal godhe ilaali taphni itti taphatamu kana. Mubaarik nama gaariidha. Zimbay manaa min jedhama. Namni 3 isarra gora beekaa. Namni 2 immoo isiirra yookaan isarra gora. Sana boodoo qaxxitaa maaltu godhama? Walitti araarsuuf deemama achumaan leenca 3 4 darbatama. Qamaree akkanaati Mubaarik akkanatti hojjetama.
Kanaafuu rabbiin isaa qajeelchu rabbiin itti dabalu nu kana sanan jennu waan goonu qabnu hadda jechuudhaan kanatu ta'e manaa jettanii nama sin arrabsina dhiisa. Inni abaarsa qaba. Abaarsiin nan walaa abaarsa gooti. Network basite malakate mbende presidente mammen yo jiraate la koso gurefdo aldar bios galcha isa kofa nani duga dubbatu jirtu report gote kabarat jiraate tiktok mega kamna ama commenti golegi mal gona lamti presidente kof insene presidenti kanaaf mee dhugaa rabbii dubban ilaala waan miira namaa keessa jiru namni kun waan miira namaa keessa jiru akkatti dubbataa jechuudha gartee miira isaa keessa jira jechuudha dhugaadha annamni tokko guyyaa takka babaata kana kan jenni akka kan jedhani sin fedhu warri akkatti guurattan kun warri nuti support isin goonu ati kaatu haa guddattu isini kanitu jiru kun maali waggaa taphaa wal bira dhaabbattan kuma digdama kuma soddoma waggaa nama kenna tanantu isini kennaa ragassi irrattu nutiin kunu maakin kalee maqamasii dhiibuun qaanfattu kuma 70 kuma 45 jedhaniyyuu an kuma 70 seenanii kun kuma 40 jedha kuma 40 waggaa kennitu kuma 40 qofa Mubarak jechuun akkuma maammeen jeessan jechuudha. Nama ofiis hin beekne loon abbaaf deemu guyyaa tokko mee jireenya pirezidaantii maammee sallaaraan yaa eega dhugama nama gargaartan jireenya pirezidaantii maammee san gartaniiti. waan inni keessa jiru laala ma obboleessaa tun gargaare Mubaarak sunu hagol bee gassii irratti deengatti abbaa abdii qofa kuma 100 kenne kalee abbaan abdii garuu dhufee kuma 10 qofa kenneef kun fudhan kunni sananuu kenneef jechuudha musin singal kudis ati faallaa kiyya waan deemu jirtu singal kudha kos tokko miti osoo leencaa darbite si muraadin illee singalchu annama faallaa kiyya deemu galchu nama dhugaadhaa jedhee sirna barreesse qofa nama yaada sirriirra jirta yaanni kun bareeda yoo jettan dhugaadhaa waan gaarii dubbattee lakkoofsa tokko barreessaa yaanni kun badaadhaa dhiisii lakkoofsa 2 barreessaa amma booda warra sirra jireenyaa lakkoofsa tokko nama barreessu muraadis dhaabiidhaan jechuuf deemtaa sin galchuu ta'a eegasiidhaan taa'anii abad itti rufinaan jechuuf jiraadhaa namni sirri jirta tokko galtee sirri jirsaatti ofii Allah namni waan nama keessa jiru laala waan miira namaa keessa jiru laala koominti makanarratti namni garamiin gabbaafadhee dubbadhaa jechuutti jira jechuudha garamiin dubbadhaa laalmi lakkoofsa tokko qofa wallaahi ijoolleen teenyata Oromoo rakkattee gara dubbattuun dhabdee miira keessa jirtee jechuudha tokko kana mee namni ijoolleen waraanni kiyya jedhe gara laafoon waraanni kiyya suuraa gara laafoo keessaan na ergaa dafaati amma gara laafoo na dhaqqabsiisa gara laafoo isa deengatte galee ijoollee kee kusan jechuu daalacha ilkeen gubbaa jiran irraa yaadisan akkatti qabsoon keenyatti bobaa goosicha keessa innis laan dadha ol kaasanii deengatte warra Ameerikaa irratti warra akkanumatti isin gargaaru garuu aslii kana wayyaa aslii dhiisaa aslii hin tuunne bu aslii maaliif hin tuunne Mubaarakuu dubbateera qalee asliin yoo tapha kana kamoo abduu taate waan qabu keessaa fixadhaa jedhe nima godhallee asliin I respect asliin dhiibna kalas asliin dhiibna namoonni itti fufnamee koominti ilaalla warri aslii itti fufii jettan itti fufaa warri aslii itti fufuu qabaa jettan itti fufu
miskiina qoometti isinitti cufaatudha warra riippoortii asii dhiisu nam tokko asii dhiisu namni jedhe mee warri asii dhiisii jettan warri asii dhiisii jettan nama lama warri asii dhiisii jettan nam sadii asii ni hinaafaa hin dhiisin nama tokko hin dhiisin nama lama hin dhiisin nama sadii abbaa abdii garee nama ka abbaa abdii daalacha sin jala deemtanii dabbaa ka maalee ka maal abbaa abdiitiif raachuu exactly no abbaa abdii where is abbaa abdii abbaa abdii daalacha kana Oromoo biti abbaan abdii gariiba warra baalee jedhami wallaahi gariibni isa abbaa abdii jechuun malaa nyaattu akka gariiba ganda keenyaa yaadinni gariibni ganda keenyaatti akka malaa nyaatti hin dalagattu malaa nyaattu jechuun osoo fidee jiru giiftaroota gosa laattaa na dura gara laafoon irra barreesse kominti kan istinillah wafida anama barate